Bara kana keessa ganaa waa baay'ee arguuf deemna. Ani kan jedhu zamana kana keessa dhaloonni amma nuti keessa jirru kana keessa siingiliyoonni osoo jiranuu abbaa manaa lammataa namarraa maaliif fudhachuuf akka tattaafachaa jiru shamarran keenya baay'een isaanii na ajaa'iba jechuudha. Maaliif taanaan akkuma suura iskiriinii gubbaarratti argitan kana Saayidii fi Ayyuu fi Sumayyaadha jechuudha. Wanti kun anaaf diraamadha. Akka diraamatiidha wantichi jechuudha. Akka diraamatti hojjetaatii jiru. Yeroo ammaa kana wanti dhugaa fi wanti sobaa adda baafamuun baay'ee ulfaateetii jira jechuudha. Namoonni baay'een wanta sobaa kana dhugaa fakkeessanii yuutuubii ittiin guddifachuudhaaf deematii jiru jechuudha. Kun immoo akka soba hin taanes nama dhiba, akka dhugaa hin taanes baay'ee tokko nama dhiba ga'a. Maal jetti Sumayyaan Saayid icciitii isaa jalaa gadi baaste jechuudha. Har'as irraan dhuftee borummoo mucayyoon inni jaallatu kan niqqisaata dudda isaatirraa qabu isheenuu barachaatii jirti. Borummoo isheen illee sirraan dhufti. Akka jireenyi keessan barbadaa'uun hawwii kootiin nan qaba waan na ta'eef atillee eegi jechaanii jirti gaas. Addi Sumayyaan jechuudha. Nagaallee sin gaafachuu hin daganne. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo haalaaf bakka jirattanitti isiniif haa baay'atu. obboleeyyan koo amantaa biroo taata yoyyaa ashamaa harka fuunee isiniin jedha ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና እየተከበራችሁ የሲምቦቱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። የቪዲዮአችን ርዕስ ሱመያ እና ሰይዶና አዩ ነው። አዩ ምን አረገች? ሱመያ ደግሞ መልስ ምን ሰጠች? ምለው ተከታተሉን። Egaa akkuma suura kanarratti argitanii baay'ee wanta nama ajaa'ibuudha fi gaafa kaan ijaaba godhatti gaafa kaan mataa ishee qullaadha. Namoonni tokko tokko yeroo koomentii jala deemtanii barreessitanii amantaa kam keessattuyyuu qullaa deemi kan jedhu tasumaayyuu hin jiru jechuudha. Dhaloonni hamma nuti keessa jirru immoo waan hubachuutii qabdan ijoolleen amantaa biroo jechuudha. Wanti hubachuutii qabdan namni kamuyyuu yoo qullaa deeme ishiin ikkoo amantaa ishii kiristaana ishiin ikkoo kanaaf akkatti qullaa deemti. Amantaan kiristaanaa bakka qullaa deemaa jedhu mee nutti fidaa hin jiru bakkumti. Amantaa waa barbaadde keessa jiraadhu. Nuti dhaloonni hamma nuti keessa jirru kun mee amantaa keenya kamtu qullaa deemaa kan nuun jedhe. Nuti garuu meeqa keessanuu ajaja amantaan nuun jedhu kan qabanneetii takka otoo irraa hin dhir'isin amantaa kam keessayyuu jiraadhu. Aata macaafa qulqulluus haa ta'u quraanas haa ta'u waa barbaadayyuu haa ta'u hundi keenya jechuudha. Namni guutuu ta'ee akka amantaa isaatitti uffannaa mana amantaa wanti isarraa eeggamu kuni namarraa hin eeggamu gonkumaa kan jette manni amantaa barsiistu nuti dhaloonni amma keessa jirru kun gochaatii jirra uffachaatii jirra yoo jenne hunduma keenya musliimas haa ta'u kiristaanas amantaa kam keessayyuu jiraadha. Namni waa'ee amantaa dhibbatti ajajjumni ammanne amantaa ajajju sana ordofee deemu hin jiru anaan qabatee jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee ijaaba uffatteef qulqullina qabaachuu dhiisuu dandeessa. Qullaa deemteef immoo keessi kee qulqulluu ta'uutii danda'a. Arrabni achi jalatti nama arrabsani waa'ee amantaatiin. Namni tokko amantaa kiristaanaa keessaa yoo qullaa deemee fandalale amantaa musliimaa keessaa ijaaba gatee yoo as ba'ee fandalale kun namoota hundumaa walitti hin qabu jechuudha. Kun namoota hundumaa walitti qabdanii arrabsuun dhimma namaa keessa immoo wanti nama ajaa'ibu keessaa dhimma namaa keessa galanii waan argan dubbachuun arrabsuun gonkumaayyuu waan baay'ee bushaadha jechuudha. Maaliif taanaan abbaan jireenya isaa fooyyeffataan nan jiraadha jennaan iyyuu qullaa deemtee ijaaba uffattee mucayyoon kun lubbuu ishii kan ofiishiitiif of adaanuu danda'u isheedha waan ta'eef nama biraatii miti jechuudha. Egaa Sumayyaan akkuma argitan kana wantichi piraankii fakkaata garuu hanga dhuma isaa arganutti baay'ee tokko eenyu jedheetiin jira baay'ee tokko eeggatiin jira hanga dhuma isaa arguutti. Sumayyaan akkuma jettu Saayid mucayyoo haayiskuulitti baratee niqqisaata irraa godhee taatoo jedhama afaan oromootiin na fakkaate qaama isaarra jira waan ta'eef ishiinillee akka sirraan dhuftu abdii guddaatiin qaba. Anillee akka ishiin dhuftee jireenya keessan baxabattu abdii guddaatiin qaba jetteeti jirti jechuudha. Tokkoffaa shamarran keenya diraamas ta'e wanta dhugaa
Wantichi garuu soba natti fakkaata diraamadhuma natti fakkaata malee dhugaa dhibbaan dhibbatti dhugaadha jedhee hin fudhadhu. Maaliif taanaan kana duras namoota baay'ee argineera akka baqqayyama carrashaa jecha badaa badaa waliin jedhanii dhumarra wanti piraankii ta'ee akka diraamatti mul'ate hedduusaa waan jiruufu kanallee akka diraamatti tan fudha jechuudha. Shamarran keenya koomintii mana namaa jala deemtanii jechoota badaa arraba hin taane ofii keetiifis shamara taatee arraba badaa namaaf barreessitu ati qumni inni waan badaa si barreessu sun waan gaarii si barreessuu dadhabee waan badaa mana namaa jala deemtee barreessita. Kanaaf jireenya namaa keessa galtanii dhugaa ta'ees soba ta'ees wanta qabatamaa hin qabne waan hin beekneefu jireenya namaa keessa galtanii arraba hin taane dubbachuun arraba hin taane nama arrabsuun kun waaqayyoon hin jaallatu jechuudha. Maaliif taanaan waan amma arraba namaan arrabsiisuna waan gaarii gorsaan osoo nama tokko deebisne wanti akkanaa akkasiidha hin bareedu jedhanii osoo wal gorsaniiti wanta gaariidha. Garuu namoonni keenya yeroo ammaa keessattuu shamarran antimaayiidhaati dhiiraa jechuu dandeessu. Anis shamarruun of keessaa hambisee miti yeroo baay'ee nuti arraba dheeranna. Waa takka fageessinee iyyaannu jechuudha. Akkuma argine laal qabanneetuma ibidda bobeessuuf kaan. Wanti kun hangami dhugaadha. Hangam soba hangam diraamadha moo kun dhibbaan dhibbatti dhugaadha moo jennee laalutii dandeenya jechuudha. Maaliif taanaan miidiyaalota garaagaraarra oollaa sooshaal miidiyaan karaa kamiinuu namni itti fayyadamne yeroo ammaa kana namoota muraasa jechuudha parsantii 100 keessaa. Kanaaf inni waan gaarii osoo waliin yaanne waan gaariin osoo wal gorsineeti wal cimsine maal qaba amma wal arrabsinu kan. So namni kamiyyuu qullaa deemee uffate kun ofii isaatiif guyyaa gaafa tokko waaqayyoon isa adaba namni isa adabuu hin danda'u. Gaaris goone badaas goone kan nu adabuu danda'u waaqa uumaa keenya isa nu uumedha malee namni tokkoyyuu wantan balleessan ani balleesse tokkotti namni wanta naa gubatu hin jiru. Anumatus gaafa lafa kanarraa bu'adhe gubbaatti ibiddaan boba'aatii afa malee jechuudha. Kanaafuu warreen arraba dheeraa qabdan kun ani yoo boru maalan ta'a wantichi kun immoo dhugaadha moo soba jettanii adda baafachuutii dandeessu. Maaliif taanaan sooshaal miidiyaan dhugaa fi soba adda baafachuu dadhabneera waan ta'eef. Kanaafuu viidiyoo kana immoo warri waa'ee kana irraa dhaggeeffattanii arrabaan dheerattan irraa wal qusadha. Maaliif taanaan arrabni nama hin jijjiiru jechuudha. Arrabni ittuyyuu nama xiiqicha nama qabsiisa malee wanta irraa nama deebisu hin jiru. So kanaaf utoo amma arrabaa kaan nu wal gorsinee bakka gaariitti wal deebisnee bakka dadhabbina namoonni hundumtuu guutuudha jechuu osoo hin taane namni kamiyyuu hir'uun baay'eetu jiru jechuudha. Kanaaf yoo gaa'ila gaarii ta'e gaa'ila milkii jedhaafi isinii miti kan jiraachisu warra koomantaroota. Isinii miti kan jiraachisu abbaatu jiraachisaa ta'a waan ta'eef. Kanaafuu arraba keessa zibbii osoo hodhattanii quba isaa eenyu waan badaa barreessu sana otoo waan gaarii barreessitanii wanta gaariidha. Namni dhaloonni borummoo maal akka irraa barattu sinuu hin beektu. Viidiyoon koo kana fakkaata. Kanaafuu warreen maamila siimboo hin taane kottaa maamila siimbootti dabalamaa warri immoo maamila siimboo hin taane sabskiraayib gochuudhaan maatii isheetti dabalamaan isiniin jedha. Kanaaf viidiyoo kana immoo yoo jaalattan laayik sheer kooment gochuu hin dagatinaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.